Tole nagaa nagarra caaluu nagaa waaqayyo isa jiraataa qixa gola mana safara gola bulantaa jirtan hundumatti siniif haa baay'atu jaallatamoodhaa fi kabajamoo hordoftoota YouTube chaanaalii kootii akkam jirtu nagaa keessanii waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u ana obboleettiin keessan gooftaadhaan eegamee gargaaramee nagaa guutuu nagaarraa afaan qaba. Egaa obboloonni koo hiriyoonni koo firoonni maatiin YouTube chaanaalii kootii hundumti keessan baga nagaa taatanii baga eegamtan baga gargaaramtanii baga waaqayyo nagaatti sin eegee. Yoo waaqayyo nagaatti nama eege malee jiraachuun yerootti ulfaataa ta'e keessa yerootti carraan jireenyaa dhiphaa ta'e keessa jirra. Waaqayyo garuu nagaa keenya. Yesus garuu nagaa keenya. Waaqayyo nagaatti nu eegee jennaan warra irraa hafee nagaa wal gaafatuu fi warra irraa hafee waaqayyoon galateeffatu taane. Waaqayyo isa nagaatti nu eeguu jaallateef galanni ulfinni guddaan haa ta'u. Egaa yeroo dheeraadhaaf viidiyoo hojjechaa hin jiru xiqqoo haalli naa mijataa miti. Egaa waaqayyo haala mijanne keessatti si waaqeffamaa hin lallabamaa hin faarfatamaa haalli waaqayyotti adda nu hin baasu. Yesus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Hordoftoonni gosi yaadeera isinis immoo akkana yaadan nan amana maaliifi maatii kootii waan taataniif jechuudha. Egaa guyyaa har'aas immoo dubbii waaqayyo isa jiraataa walii wajjiniin hin baranna. Dubbii waaqayyo hin moofa'u, dubbii waaqayyo hin dulloomu, dubbii waaqayyo barreerran darbamu, kaleessa lallabamneerra yoo ta'e, kaleessa lallabneerra yoo ta'e, har'a saaradha. Kaleessa faarfanneerra yoo ta'e, har'a saaradha, bori saaradha, bara baraanis hafee jiraata. Wanti biyya lafaa kanarraa hin darbine tokkoyyuu hin jiru. Waaqni fi lafti kun iyyuu hin darbu. Waan hundumti isaayyuu hin darba. Garuu inni hafee jiraatu dubbii waaqayyo kana. Kanaaf nus immoo isa hundee qabu kana isa borusiif ta'anis darbee jiraatu isatti fufu kana isa umurii qabu isa jiraatee nu jiraachisu kana waaqayyoon keenya in eebbifna. Sagalee isaa immoo dhaloota biraan hin geenya. Kaayyoon koonni guddaan dubbii waaqayyo dhaloota biraa akka ga'udha. Warri gooftaa Yesus Kiristoos hin qabne Yesus Kiristoos jireenya karaadha dhugaadha. Isaan malee gara abbaa dhaquun hin danda'amu waan ta'eef isin immoo isa kana akka beektaniifidha. Kanaaf gara isaatti akka dhuftan affeerraa isinii taasisa. Waaqayyo gooftaan immoo isin jaallata. Waaqayyo gooftaa beekuudhaaf immoo Yesus Kiristoositti amanuu qabna. Yesus Kiristoos cubbuu dhala namaa hundumaa baatee fannoo qaraaniyoorra irra oolee waaqa fi dhala namaa walitti araarsee warra diina ta'an qomoo lamaan tokko godhee waaqaaf lafa gidduutti namaaf waaqa gidduutti nagaa buusee araara buusee Yesus Kiristoosiin malee jireenyis karaanis dhugaanis araarris hin jiru waan ta'eef ammas Yesus Kiristoositti maxxanaa, Yesus Kiristoositti amanaa. Warri isatti amantan immoo warri carraa qomoo waaqarraa ta'uu argattan immoo guddisaa isatti gammadaa, isatti maxxanaa, isa wajjiniin deddeebi'aadha. Nama amma dhumaatti dhaabbatutu fayyaa jedha sagalee waaqayyo waan ta'eef jabaadhaa, isatti maxxanaa, isatti hirkadhaa, isatti siqaa isiniin jechuutiin jaalladha. Egaa kanumatti aansuudhaan immoo sagalee waaqayyoo ergaa Phexros tokkoffaa isaatirraa kaasnee dubbifannee boqonnaa 1 irraa kaasee dubbisee tananii dubbii waaqayyoo waan nutti dubbatu walii wajjiniin hin dhageenye. Yesus Kiristoos bara baraan gooftadha. Akkana jedha. Boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irraa kaasee waaqayyo abbaa gooftaa keenya Yesus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Inni araara isaa isa guddaadhaan Yesus Kiristoos warra du'an keessaa ka'uu isaatiin abdii isa jiraataa kanatti qabamnee akka jiraannuuf haaraa godhee nu dhalachiiseera. Waan hin banne, waan xurii hin qabne, waan gad deebi'aas hin adeemne isa waaqa keessatti isiniif eegamaa jirutti darbitanii akka fudhattan godheera. Kunis isin warra karaa amantii fayyina bara booddeetti mul'achuuf qophaa'ee obboloota koo isin keessaa namni tokko dhugaa irraa yoo jallate namni biraa deebisee kan isa fidu jiraachuu hin ta'a. Inni namni cubbamaa karaa jal'aa irraa deebisee kun lubbuu du'a oolchuu isaati. Baay'inni cubbuus deebi'ee akka isarraa hin argamne gochuu isaa in beekuu jedha. Galanni waaqayyo keenya isa jiraataadhaaf haa ta'u. Maqaa waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Mata duree abdiidhaan jiraachuu jedhu yookiis immoo abdii qabaachuu jedhu irratti walii wajjiniin ilaalla. Sagalee kanarratti Phexrosidha macaafa qulqulluu kana kan barreesse kutaa kanarraa akkana jedha. Waaqayyo abbaadhaaf
gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiifis galanni haa ta'u jedha. Waaqayyo abbaanii Kiristoos warra du'an keessaa ka'uu isaatiin abdii isa jiraataa kanatti akka qabamnee akka jiraannuu fi haaraa godhee maal godhe nu dhalachiiseera jedha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Warri Yesuus Kiristoositti amanne warri kan Yesuus Kiristoos taane lammaffaa dhalachuu keenyanii maal taanerra haarofneerra jechuudha. Abdii isa jiraataa abdii gada deemaa hin dhufne waan xurii hin qabne waan gadi adeemaa hin bulle kanatti lammaffaa dhalanneerra jechuudha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Inni nuti lammaffaa dhalanne immoo karaa amantiiti jechuudha. Abdiin fi amantii wal keessa jiru. Namni amantii qabu abdii qaba, namni abdii qabu immoo amantii qaba jechuudha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Amantii jechuun akka waan jiruutti itti fudhachuudha. Abdii jechuunis akka waan argaa jiranitti waan hin jirre lakkaawwachuu jechuudha. Galanni Waaqayyo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Kanaaf abdiin keenya eenyudha? Yesuus Kiristoos isa jiraataa, isa deebi'ee dhufu, isa gara abbaatti nu fudhatudha. Yookiis immoo nu yeroo lafa kanarra foon keenya boqonnu yookiis immoo lubbuun fi foon keenya yeroo gargar ba'utti nuyi gara isaa hin deemna jechuudha. Hafuurri keenya gara Waaqayyo abbaa dhaqa, foon keenya immoo biyyoorra waan dhufeef gara biyyootti deebi'aa jechuudha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Kanaaf nu maal qabna? Abdii isa jiraataa qabna. Abdii isa gara deemaa hin bullee qabna. Har'a rakkina keessa jirra yoo ta'eyyuu, har'a dhiphina keessa jirra yoo ta'eyyuu, har'a yaaddoo keessa jirra yoo ta'e, har'a dhukkubsachaa jirra yoo ta'eyyuu boru akka fayyinu waan beeknuufi abdii qabna jechuudha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Dhalli namaa kan inni gufu, dhalli namaa kan inni miidhamu, dhalli namaa kan inni cabu, dhalli namaa kan inni garmalee miidhamu gaafa abdii fixedha. Gaafa abdii hin qabnedha. Gaafa abdii isaa jalaa du'edha. Abdiin keenya garuu jiraatadha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Abdiin keenya maalidha? Abdiin keenya jiraatadha. Inni immoo Yesuus Kiristoos. Waan hunduma keenya nuuf ta'uudhaaf, waan hunduma nuuf gochuudhaaf kan dhaabbate iddoo dadhabbii keenya, iddoo hir'ina keenya, iddoo muddama keenyatti kan nu qaqqabu Kiristoos Yesuus waan ta'eef abdiin keenya jiraatadha jechuudha. Galanni Waaqayyo abbaadhaaf haa ta'u. Kanaaf nuni abdii isa jiraataa qabna. Abdiin keenya jiraatadha. Gada deemaa kan hin bulle, dhumaa kan hin bulle, waan mudaa hin qabne, waan xurii hin qabne. Abdiin keenya isa jiraatadha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Warri Yesuus Kiristoositti amanan, warri kasaa ta'an mirga isaa dhaaluudhaaf qophaa'udha. Warri Yesuus Kiristoositti amananii yoo otoo Yesuus Kiristoos deebi'ee hin dhufi yoo lubbuun fi foon isaanii gargar ba'e hafuura isaaniitiin gara Waaqayyo abbaan naqu. Warri immoo otoo Yesuus Kiristoos otoo isaan lubbuun fi foon isaanii wal keessa jiru Yesuus Kiristoos warri deebi'ee isaaniif dhufu gara mirga isaatti isaan fudhata jechuudha. Wangeela Yohaannis keessatti Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti lakkoofsa 1 kaasee akkana jedha. Garaan keessan hin maminii jedha. Anattis amanaa abbaattis amanaa jedha. Ani deebi'ee dhufee tanan gara ofii kootti isin fudhadhaa jedha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Kanaaf Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufee waan nu fudhatuu fi rakkina har'aa kana keessatti nafu, dhiphina har'aa kana keessatti nafu, muddama ishee har'aa kana keessatti nafu. Keessaa baanee adeemne biyyi lafaa kun nuuf darabaadha. Amma yerootti garuu nu dhiphisuu danda'a. Amma yerootti garuu nu rakkisuu danda'a. Amma yerootti garuu nutti toluu dhiisuu danda'a. Amma yerootti garuu jireenya keenya dhiphisuu danda'a. Nagaa keenya sarbuu danda'a. Maaliif biyyi lafaa kan keenya miti waan ta'eef amma yerootti nu rakkisuu danda'a. Yesuus Kiristoos amma biyya lafaarra deddeebi'aa turetti, amma biyya lafaarra jiraachaa turetti biyya lafaa kanaan hin jaallatamne. Biyyi lafaa kun isatti hin tolle. Biyyi lafaa kun isa hin simanne. Ishoo gooftaa koo baga nuu dhufte, ishoo fayyisaa koo namni isaan jedhan jiru. Warra isa ceephaa'u, warra gaafii jallaa isa gaafatu, warra isa arrabsu, warra isa irratti qabu, warra isa ari'atu, warra isa reebu, warra isa fannisa, warra isa ajjeesanidha malee warri isa simatan muraasa. Ammi isa simatan immoo ijoollee Waaqayyoo ta'anii lammaffaa dhalatan. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Kanaaf abdiin keenya isa jiraatadha. Abdiin keenya isa amanamaadha. Amma lafa kanarra jirrutti yoo dhiphanne, amma lafa kanarra jirrutti yoo rakkanneyyuu, gidiraa yoo nutti baay'ate, qorumsi yoo nutti baay'ateyyuu nu abdii qabna. Abdiin keenyas immoo isa deebi'ee dhufee nu fudhatu sanadha. Guyyaa tokko keessaa baanee waan deemuuf jirruu fi ittiin dhiphannu biyya lafaa kanatti. Maaliif kan keenya miti, ga'een keenyaas miti, qoonni keenyaas miti, kanaan ga'e miti, kun xumura keenya miti. Kanaaf nu abdii qabna. Warra abdii qabdammee gammadaa Waaqayyotti.
Sagalee Waaqayyoo Roomee boqonnaa 12 irratti akkas jedha. 12 irratti abdii qabdan itti gammada. Waaqayyoon kadhachuutti cimaa. Rakkina immoo obsaa jedha. Rakkina maal godhaadha? Obsaa jedha. Biyya lafaarraa amma jirtanitti rakkina qabdu. Ani biyya lafaa moo'eeraa isinis immoo jabaadhaa jedhe gooftaan keenya. Kanaaf amma biyya lafaa kanarra jirutti maal qabna? Rakkina qabna. Rakkina sana immoo mo'achuudhaaf maal gochuu qabna? Waaqayyoon kadhachuu akkasuma immoo obsuu qabna jechuudha. Rakkina mo'achuudhaaf biyya lafaa kana mo'achuudhaaf obsuu qabna. Yesuus Kiristoositti amanuu qabna. Waaqayyootiin kadhachuu qabna. Abdii qabnutti immoo gammaduu qabna. Abdiin keenya immoo isa deebi'ee dhufu Yesuus Kiristoosidha. Wanti lafa kanarraa hundumti isaa iyyuu dhaabbataa miti. Hin darba hin hafa waan ta'eef hiriyaan, haati, abbaan, lammiin, firri, qabeenyi, bifti, simboon wanti kamiyyuu wanti nutti hafu hin jiru. Yesuus Kiristoos duwwatu nutti hafa. Abdiin keenya inni jiraatan isa duwwadha. Inni nurraan duune, inni nurraan dulloomne, inni haalotaan nu hin buufne, inni rakkina keessatti nu gatee hin baqanne, inni yaaddoo keessatti nu dhiisee hin deemne, tokkicha ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos isa nu abdachiise sana duwwadha. Kanaaf abdiin keenya isa waan ta'eef ija keenya yoo isarra godhanne illee yaanu jechuudha. Sagalee Waaqayyoo faarfannaa boqonnaa 34 lakkoofsa 5 irratti gara isaa ol ilaalaa jedha. Iji keessanis ija keessan ol kaasa gara Waaqaa ol ilaalaa. Qaaniidhaan deebitanii lafan ilaaltanii jedha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha. Kanaaf namni abdii isaa isarra godhatu, namni abdii isaa isa jiraata sanarra godhatu tasayyuu hin yeellamu, tasayyuu hin qaana'u. Maaliif jennaani Waaqayyoo keenya Waaqa nama qaanessu miti. Waaqayyoo keenya Waaqa jiraatadha waan ta'eef namni ija isaa ol kaasee gara isaa ol ilaalu fuulli isaa in ifa. Qaaniidhaan immoo deebi'ee lafan ilaalu. Akkasuma Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 28 irraa kaastanii amma 31tti yoo dubbifatta maal jira beektu? Warri Waaqayyoon abdii guutuudhaan eeggatanii ina deemuu hin dadhabanii jedha. In fiiguu hin mudhuqanii jedha. Humni isaanii hin haareffamaa, koochotu kennamaafi akka ijoo biraattis ol kaanii hin barrisu jedha. Kanuma keessa immoo ijoollonni hin dadhabu hin mudhuqu jedha. Dargaggoonnis hin kufu hin gufatu jedha. Ijoollota jechuun warra ganaa lafaa ol adeemanidha. Warra lafaa ol adeeman, warra itti guddachaa adeeman, warra humni isaanii ho'aa, warra fiiganii qaqqaban, warra dhiyeessanii jalaa ba'an, warra waan hunduma gochuu danda'anidha. Dargaggoonni immoo jechuudha. Egaa ijoollonni kuniyyuu warri humna akkasii qabanii warri humni isaanii hir'achaa adeemni itti dabalaa warri adeeman kuniyyuu maal hin ta'u hin gufatu hin gufuudha. Dargaggoonni immoo warri humni isaanii ho'aa, warri miirri isaanii ho'aa hojjechuudhaaf, tolchuudhaaf, balleessuudhaafis warri humna qaban kuni maal hin ta'u hin gufatuudha. Hin gufuudha. Garuu warri Waaqayyoon abdiidhaan eeggatan kun maanguddoo yoo ta'aniyyuu, daa'imman yoo ta'aniyyuu, rakkatoo yoo ta'aniyyuu, dadhaboota yoo ta'aniyyuu warri Waaqayyoon abdiidhaan eeggatanii akka ijoo biraatti koochoo baasanii barrisuudha. Humni isaanii hin haareffamaadha. Egaa joobirri immoo yeroo yerootti humna isaa yookiis immoo koochoo isaa hin haareffata jechuudha. Koochoo isaa yeroo yerootti kattaatti galee maal godha? Hin haareffata jechuudha. Yeroo inni koochoo isaa haareffatutti humni isaa isa kaleessaa isa dhingaddaa sadarkaan barrisuu isaatillee hin dabalaa jechuudha. Akkuma kana namni Waaqayyoon abdiidhaan eeggatus humni isaa gaafa inni haareffamuufi humni isaa gaafa haareffamuufi akkuma joobira sana maal ta'a? Koochoo baasee ol barrisaadha. Irra deemaa jechuudha. Jireenyi isaa irradha jechuudha. Abdii isaa irra keessadha jechuudha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha. Kanaaf warri abdii qabanii, warri abdii isaanii Waaqayyo isa jiraataa kana godhatanii, warri Waaqayyoon abdiidhaan eeggatanii tasayyuu hin qaana'an, tasayyuu illee yaa'an. Abdiin keenya isa gara deemaa bulu miti. Abdiin keenya isa yeroodhaaf mul'atee yeroodhaaf immoo badu miti. Abdiin keenya amansiisadha. Abdiin keenya jiraatadha. Waaqayyo inni abdii nuuf laate amanamaadha. Yesuus Kiristoos inni abdii nuuf laate inni waadaa nuuf galee amanamaadha. Dubbii isaaf of eeggata. Dubbii isaaf amanamaadha. Waaqayyo waan hin goone tokko hin jiru. Waan hin goones immoo hin dubbatu jechuudha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha. Kanaaf nuyi abdii qabna. Rakkinni har'aa kun yoo jiraate, gidiraan har'aa kun yoo jiraate, har'a waan keessaa hin baane, har'a waan nu furamuu waan hin dandeenye yoo nuti fakkaate iyyuu akkas miti garuu hin furama. Wanti hin furamne hin jiru. Wanti hin darbamne hin jiru. Wanti hin milkaa'amne hin jiru. Waaqayyoon amanattee, Waaqayyo irratti of gattee, abdii kee isa godhattee taananii wanti hin danda'amne tokko iyyuu hin jiru. Waaqayyo waan dadhabu tokko illee hin qabu.
Abdiin keenya inni amansiisan, abdiin keenya inni nuyi ija keenya irra godhannu, yeroo hundumaa inni nuyi gara isaa ilaallu, yeroo hundumaa nu inni nuti eebbonnu suni Kiristoos haa ta'u malee wanti nu leeyyaasisu tokkollee hin jiru. Qaaniidhaan deebinee lafaan ilaallu. Abdiin keenya amanamaadha. Abdiin keenya jiraataadha. Waaqayyo abdii keenya. Yesuus abdii keenya. Kanaafi nu abdii qabna. Abdiidhaan jiraannu. Abdiin keenya immoo isa badu miti. Isa mul'atee dhokatu miti. Isa guutee hir'atu miti. Qabeenya yoo ta'e yeroo yartuudhaaf walitti qabamtee yeroo yartuudhaaf immoo hin bada. Fixeensa jechuudha. Dhaabbata hin qabu. Fixeensa yoo ilaalle ganama yeroo barii ka'anii lafa uwwiseetu jira. Deemuudhaaf irra yeroo inni nama rakkisu jira. Garuu xiqqoodhuma tokko biiftuun baateetti taananii illim jedhee hin harca'e hin badaa jechuudha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Qabeenyis akkuma sanadha. Wanti biyya lafaa kanarraati ilaallee nu ija irra godhannu hin jiru. Abdiin keenya isa kamidha? Isa ol waaqarraati jechuudha. Abdiin keenya isa jiraata, isa amanamaa, isa amansiisadha jechuudha. Wanti lafa kanarraati wanti amansiisu tokkoyyuu hin jiru. Wanti amansiisu biyya lafaa kanarra tokkoyyuu hin jiru. Wanti nu abdannee irratti of gannu, wanti nu nuuf ta'a kan keenya ittaaf na jennu biyya lafaa kanarra tokkoyyuu hin jiru. Abdiin keenya garuu isa waaqarraati. Abdiin keenya garuu isa jiraatadha. Abdiin keenya garuu isa amanamaa, isa amansiisadha jechuudha. Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Kanaafi abdiin keenya yeroo hundumaa amanamaadha. Abdiin keenya yeroo hundumaa ho'aadha, haaradha, gada deemaa hin bulu. Rakkinni har'a keessa jiraannu, dhiphinni har'a keessa jirru yoo jiraate iyyuu in darba. Wanti hin darbine biyya lafaa kanarra hin jiru. Waaqni fi lafti iyyuu hin darba. Waaqni fi bantii waaqa samiin kun iyyuu hin darbu. Inni dhima wal fudhate garuu dubbii waaqayyoonni jiraatan kun hin darbu. Abdiin keenyas isa jiraataa waan ta'eef yeroo hundumayyuu abdii qabna, hin darbu abdiin keenyas. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Kanaafi abdiin keenya maalidha? Abdiin keenya amansiisadha. Abdiin keenya amanamaadha. Abdiin keenya jiraatadha. Abdiin keenya isa dhugaarratti ijaaramedha. Abdiin keenya isa hundee qabudha malee abdiin keenya isa hundee hin qabne miti jechuudha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Galanni waaqayyo isa jiraatadhaaf haa ta'u. Kanaafi abdiin keenya amanamaa, amansiisadhaa fi abdiin keenya guutuudha jechuudha. Abdiin keenya mudaa tokkollee hin qabu. Abdiin keenya waan gada deemaa hin bulle isa ola deemaa bulu isatti dabalaa deemudha jechuudha. Galanni waaqayyo isa jiraatadhaaf haa ta'u. Kanaafi yeroo hundumayyuu nu abdii qabna. Waan kam keessa yoo ta'e iyyuu abdii qabna jechuudha. Galanni waaqayyo isa jiraatadhaaf haa ta'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bara baraan haa eebbifamu. Kanaaf abdii qabdanitti gammada. Rakkina har'aa kana keessatti waan hin hafneef keessaa baanee waan deemnuuf jireenya keessan isarratti ni hidhina. Abdii keessan hin kutatina. Wanti abdii nu kutu baay'eetu jira biyya lafaa kanarra. Yaaduma keenya keessaa kan burqu wanti abdii nu kutu baay'een jiraachuu danda'a. Garuu isa sanaaf iddoo laatina. Garuu isa sanaaf gurra hin kennina. Inni sun ilaaltanii jajjabaachuu qabdan. Inni sin dhaggeeffachuu qabdan. Abdii keessan isa jiraataa, isa boru, isa hin darbine, isa gara deemaa hin bulle sanadha. Nuyi biyya lafaa kanarraa amma jirrutti rakkina qabna. Dadhabbiin jira. Dhabuu argachuun jira. Daaruun jira, beela'uun jira. Ari'atamuun jira, jibbamuun jira, jaallatamuun jira. Inni kun nuuf dhaabbataa miti. Biyyi lafaa kun akkatti tolee godha. Yoo barbaade nutti toluu danda'a. Yoo barbaade immoo gaafa nutti tolu garuu waaqayyo harkaa nu baasuudhaaf malee waaqayyotti nu butuu miti. Kanaaf nu isa kana abdiin godhannu. Waan boru darbee waan boru badu kan abdii godhannu otoo hin ta'in nu isa jiru isa jiraataa. Isa bara baraan isaaf jiraatu abdii godhanna. Kanaaf abdii qabdanitti gammadaa, jabaadhaa. Rakkinni kun hin darba, miixuun kun hin darba, dukkanni kun hin darba. Biiftuu haaraa waaqayyo nuuf baasa. Guyyaa haaraa waaqayyo nuuf fida. Waaqayyo bira yeroo hundumaa waan haaraatu jira. Wanti waaqayyo gochuu hin dandeenye hin jiru. Abdiin keenya haara'aa deema. Humni keenya haara'aa deema. Itti guddachaa deema. Ulfina waaqayyootti guddachaa, eebba waaqayyootti guddachaa, rakkina kana dagachaa keessaa ba'aa deema. Guyyaa tokko immoo guyyaa mana keenya isa bara baraa. Mana keenya isa gada deemaa hin bulle. Godoo isa gada deemaa hin bulle sanatti gaafa gallu gammachuun keenya kana caala. Abdiin keenya kana caala. Uffee jennee nutti tolee boqonna. Achi siqiin iddoo hin jirre. Rakkinniif dhiphinni boo'u waan ilkaan qaruun iddoo hin jirre. Guyyaa galma keenya geenye boqonnee jiraanna. Waaqayyoon keenya faarsaa. Itti gammadaa, ililchaa, isaaf sagadaa, isaaf hojjechaa.
Amma sanatti garuu rakkinicha har'a keessa jirru kana dhiphina har'a keessa jirru kana waan har'a nurra ga'aa jiru kana hundumaa isaa maal gochuu qabna obsuu qabna danda'uu qabna. Ija keenya abdii keenya isa boruu irra godhannee rakkina har'aa kana immoo ija keenya irraa kaasnee achi gama sana ilaalee deemuu qabna. Namni galaana keessa gaafa deemu namni tokko galaana keessa gaafa deemu akkasitti ija isaa gadi qabee galaana keessa ilaalaa deema yoo ta'e keessatti kufa danda'een ilaala. Ija isaa sana hin harkisa waan ta'eef gadi kuffisa jechuudha. Garuu gama sana ilaalaa ija isaa galaana sanarraati kaasa yoo ta'e otoo hin kufin galaana akka barbaade fiigu keessa darbee kutee ce'uu danda'a jechuudha. Kanaaf nuunis rakkina har'aa kana ija keenya irra keenya ilaalaa deemna yoo ta'e gufachuu dandeenya, kufuu dandeenya jechuudha rakkinicha keessatti. Garuu immoo ija keenya rakkina keenya irraa kaasnee abdii keenya irra godhanna yoo ta'e abdiin keenya hin citu jechuudha. Abdiin keenya gada deemaa hin bulu jechuudha. Galanni Waaqayyo isa jiraataadhaaf haa ta'u isin irra dheeressu ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Nu abdii qabna abdii isa jiraataa abdii gada deemaa hin bulu. Abdii waan tokko mudaan irra hin jiraan. Kanaaf abdii keessanitti gammadaa. Jabaadha. Rakkinni irraa kun hin darba. Dhiphinni irraa kun hin darba. Haala irra keessa jirru kun hundi isaayyuu darbe guyyaa tokko immoo guyyaan galataa nuuf dhufa. Guyyaan tokko immoo guyyaan eebbaa nuuf dhufa. Isa waaqarraa duwwaa miti. Lafa kanarra amma jiraannutti iyyuu Waaqayyo ijoollee isaatti akka badan godhu. Raafaa akka jiraatanitti malee miidhamaa rakkachaa akka jiraatan hin barbaadu. Garuu nu barsiisuudhaaf immoo waan baay'ee gochuu danda'a. Amma barruutti amma leenjinutti jireenya isa caaloo sanatti darbuudhaaf immoo rakkina ishee har'aa kana waan nutti dhufu har'aa kana qorumsa har'aa nutti dhufu kana hundumaa isaayyuu dandeenye obsaan keessa darbuu qabna jechuudha. Kan nuti obsinu immoo yoo abdii qabaanne abdii keenya sana ilaalatu rakkina ishee har'aa kana obsinaa jechuudha. Ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Baay'ee sin jaalladha sinan kabaja. Amma yoo natti obsaan dhaggeeffachaa kan turtanii Waaqayyo ni jiraata sinaa eebbisu. Ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Waaqayyo isa nu barsiise isa nutti dubbateef galanni guddaan haa ta'u. Anillee amma kana haasa'uudhaaf hin dhufne Waaqayyo garuu dubbisaa erga jaallatee nutti dubbate maqaa Waaqayyo keenya haa ulfaatu. Eebbifamaa sinan jaalladha sinan kabajaa. Amma dhumaatti dhaggeeffachuu hin dagatinaadha. Yoo dhaggeeffatta yoo isinitti tole immoo laayik kominti gochuutti na jajjabeessadha. Waan immoo irratti hojjechuu qabnu walii wajjiniin gara fuulduraatti haala mijeessinii irratti hojjechaa deemna. Abdiin jira jabaadha. Shaaloom.